dhumnee jirra. Ashamaa harka fuun akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyuuf araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu baga nagaa dhuftan isiniin jedhee jira. Toligaa viidiyoo biraatiin har'as walitti deebineetiin jira jechuudha. Yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayik gochuun jammaraa isiniin jechuun barbaada. Warri mana keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib laayik godhaa koomentiin nu kennaa. Warri amma har'aatti na jajjabeessaa turtan ammas na jajjabeessuun keessan itti hafuuf ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun barbaada. Tole mee har'aa obboleettii koo tokko jechuudha asuma na biraa kana jirti. Piraankiin godhadheetu waan ani dhugaa piraankiin man godha. Maaliif beektanii yeroo tokko jechuudha. Namni mee ilaalcha akkamii akkasii qabu adda baafachuun sirra jiraata. Wanta ishiin jennu mee waan ishiin jettuun laalaanii mucoo kun jechuudha. Istiimee wanta ishiin naa jettu walumaan haa dhaggeeffannu. Amma dhuma sagantaa kootti immoo na waliin turaa isiniin jechuun barbaada nan galan jedhaanii. Nan galaa galee kana boruu niitiin nagashu tikkeetti naa murtee maal gochuun danda'a birreer korraan qabuun jedhaanii waan ishiin jettu mee walumaan dhaggeeffanna isiniin jechuun barbaada. Nu wajjin turaa. Guddaafis barbaadee jira kanaaf anan akkam naguma. Nagaa kooti fayyoo miti. Nagaa kootiinis rakkoon tokko hin jiru akkam hojii. Hojii homaa jedhu kaante guyyaa amma achumaa dambadee baal bilbiloota ilaalchifadhee innaan oliin ganna oofaa wanti amma dhufte. Rakkoon qabu waan baga nagaa taate malee. Nagdee dilaa dawwalaa turte kan bilbila ammaan baadheen deemu silaa homaadhaan fayyaduu daataa silaarraa baadhee turte. Rakkoon qabu nagaa namti akkam hojii. Hojiin bareedaa rakkoon tokko hin jiru. Haa ta'u ani mee waan asiin jedhu jechuudha. Niitiin otoo natti nimii tikkeetti naa murtee boruu maalan godhamchoo. Maal jettii? Kunoo ka tikkeetti naa murtee amma dhuftee natti himte kaleessa beektaa walitti buune. Maal jechaa? Maattan beekaree ani waan saamoo ammaa kunoo bakka boruu akka deemtu naan jedhan kaan manatti manisanuu shaantaan qabu homaan qabu birriin qabu maaloo. Dhugaa jettamaa? Maalan soba jedhanii immoo mee faarfannaa jala jiru narraa cufime gubadhe fiigoo. Laki dhugaa qalladaa argamaa laata? Jechuudha. Maal taatee dubbisee immoo maalan qalladaati moo? Waan? Maala sitti qalladee sitti qalladee kana sitti moo maal taatee bayyeessuusi? Nikkeetti ammaanii irraa kuttiree maal irratti walirrani? Kaleessa beektaa mucaatu ishee intalitti faana wal lolleeni. Achiin ishii faana wal lollee jennaan ani koo silaa beekta gaashiidha mana ishee yeroo hundumaa akkasuma taate jechuun mana rukuteen. Hoggusuma manatti hin dubbanne niitiin ani yeroo kaan ooma rukuta gaa manatti hin dubbanne deemte gaa amma har'ammoo erga namaa homaa tokkos natti hin dubbanne beektaa gisee kanatti dubbatti homaa tokko natti hin dubbanne achiin deemte amma naannoo sa'aatii 8 keessa barbaaду sa'aatii deemtee. Tikkeetti si mureeraatti. Maalan godhusaa wal'aane. Tikkeetti kan biyyaa ammoo maali dharee galtaa gaa maal rakkoo qabaree? Galuun ikkoo rakkoon qabu soo galee mee nan galaa gisee kan nagashaa jedheen kadhachaa ture miti garuu ammoo akkoo harka korraa waan tokkitti hin qabu bayyeessuusi. Bitaanatti galee sirba bakkaa. Yoom deemta siin jetti? Boruu sa'aatii 11tti. Halkan moo ganama moo? Barii osoo hin taane galgala. Wayyeessuusi. Maal jechuudha? Dhiifama gaafatte dhiifama gaafadhu mee? Maal jedhee dhiifama gaafadhaan islaamoo tikkeetti murame jedhanii akkamitti dhiifama gaafadha tikkeetti murametti. Uffata illee immoo bitattee taane durallee ani bitadhu siin jedhee ture sun illee bittee taane. Waan tokkitti yaala. Uffata maali? Uffata simbinee shaantaa yoo qabu shaantaa yoo biyyaa bidee ergisu malee waan kana goote. Maali boosaree maal jechaadha? Hin galta bakka maali mana qabda yoo galtee Dubaayii dhufta. Kalaas kanuma rakkoon biraan. Inni koo sirriidhamee busee haala iqqilii malee zim jedhanii suma makaanii amma kana galantu rakkoo ta'e malee laa shaantaa tokkitti hin qabu caamaan malee bitan birrii tokkitti boolee isaarraa yoo ka'e sana mana ga'uttoo maalan jedha amma maal jedheen abdataa isaattuu himaanii kan
Kana koo namni maal jedhayu namoota. Au waggaa kee fudhachuu geessita miti jedhamee waggaa lama ji'a muraasa si hafee miti. Kaasamoo Jecha dura ji'a lama bicheetu naafe sammuu ji'a sadi. birrii atiitoo baay'een qabdu itti ergiteetta. Waan tokkitti birrii tokkitti yeroo qorraan qabuun birrii tokko kaasa duraa hospitaalatti baasee amma immoo ani kaasa fuulduraa ji'a sadii haftee kanaan immoo wanta ta'e bitadhee tanan gala jedhee yaadee ture bakka immoo miidhaas ishee biraan qabuun. Fuulduratti hojjeta malee. Kan fuulduratti hojjeta jedhee tanaan malee ammatti harka koorratti birrii harka koorra keewwanne kan kun naggaatta malee yaadne siruun. Lolli keessan kanumadha. Kanumadha. Waan biraan jiru? Wanti biraan jiru. Adamma wanna tokko wanti si dhiphisu jiru kaayin galtaa qadeetti abdataatti dawwalii dhufee si hafuudha. Innaa maala si gargaaruu danda'an immoo. Maal gargaartanii waan hin godhu wallaalaan sitti bilbile malee. Hello. Ayyaa kee galuudha. Birrii yoo ta'e deemtee hojjetatta bakka maali isa hojjetattees wayii oolfatteetta waan ta'eef namni immoo namaaf jettee miti kanatti jiraattu mataa keetti jetteeti malee namni maallaan jira malee yoo namaaf hojjete malee ta'anii hojjetatanii beekta. Inni maal sirriidha busee koo dhugaa rabbi amma koo ismaanii bakka akkanumatti daarumti ani biyyaa fidee dhufe hundi isaa qabeera. Caammaan qabu caammoo sirriphee illee hin qabu caammaa inni fidee dhufe hundi isaa qabeera. Maal jedhee keessatti deebi'aa gaarii kan. Ati kan jettee dhibbisiin dhugaa rabbi uffata yoo ta'e galtee bitadhu. Uffata an uffattee galtu qofa hoo qabaatte bakka toosii mijate malee inti namni ji'a sadi ji'a lamatti kan galu jira baat micoo wajjin namni tokko ji'a saditti galte osoo waa tokkitti waccillee baaftee hin deeffatiin galtee kun amma Dubaayii jirti. Dhugaa rabbi galtee deemtee Dubaayii yaalte. Jarri akkuma ammaa kana kutanii tikkeetti kutanii geeshanii fi innaa akkamatti godhanii ani amma fakkeenya birrii 500 harka koorraan qaba. Riyaala 500 akkamatti godhanii akkamiin narraa fudhattee mi'a bitattee galte yoon bitattaa'u. Mi'a maatta godhaa miti gifti qotoon uffatumayyuu bitattee. Isuma ji'a bare uffata bichumayyuu akkam dhabee. Anoon beeku gawaasa akkam godhu sodaanu. Maal si gargaaru akkam godhu? Maal goota re'ee otoon isumayyuu molaalee wanni qabaadhee moobaayil baankingii sun otoon qabaadhee isumaan naa dabarsitaanii. Isaanii dabarsanii garuu buukee wanni hin qabu buukii hin qabu. Kana lakaatis hin qabdoon isoo hin qabu maaloo waan gubadhee. Yaa jireenya gola Oromaa. Birrii maamma saniif ergeen torbee lamaan alaa ergee hanqarra biyya naan geenye. Maal abbaa ishee dhugaa rabbii dhiisinni si erga suutadhee amma fedhe yoo ta'e illee birrii isa biratti badu. Ani beeku intala koo bilbilaa irraa kaasuuf deemaa jiru magaalaa yaaluu jettee. Innaa ataan ringitti sammuu kee finni bisiini. Ofitti sin gaddiini hamma waaqayyo siif eeyyame hojjetatti maqaama waaqayyo siif eeyyame hojjetatti saniina lammoo galiiti afaan beektaa waan hunda beektaa kunoo isa karaa daldalaa osoo hin taane ofii kee dasiitti karaa onlaayinii kana galiitti galmaa'e Dubaay. Hin beeku gaarii waan isaan amma akka maal jedheen abdataatti maadhama abdataamatti waan jedhee Musaa wallaalee malee bakka. Maal jechuudha? Abdataan maalatti turtu mana namaati yoo sii ta'e malee yoo isaatti teessisan malee maal goone. Inni immoo sirriidha akkuma namoonni keenya beektaa baay'een isaanii gaafa fakkeenyaaf ijoollee biyya arabaa kana turaniitiin osoo hin beekamiin akkasitti isaan gashitu abbaan manaas yoo ta'e akkasuma maatii isaanis yoo ta'anii isaan taqabbalan beektaa inni akka waan ati ofii kee quuftee galtee yookaan akka ati waan ofii kee jibbitee galteetti si fudhatu sii galee. Laalaa hubachiisuu qabda. Maal jechuudha yaadni akkanaayyuu yaadataa keessaayyuu maddayyuudha. Akkati nama kaayyoo taate beeka. Akkati kaayyoo dhammanaa baate beeka. Isa caala akkati waa'ee jireenya guddinaa yaaddu beeka. Egaa kana dhagaamee waan hundumaa isaafuu waaqayyotu beeka. Innaa galatoome
Hi guys, argadhe. Family nagaan isiniif haa ta'u. Firaan kitaati ta'usee koo. Sarraachillee shidhaa hojjedheera guys. Shidhaa hojjedheera. Hojii keenya gaarii hojii keenya Dura faamilii kootii walii galee amma piraankii ishii godha sisteeriin koo jirti jedhee piraankii si godhe dhugaa baay'ee yaadni kee baay'ee gaariidha beektaa fakkeenyaaf amma shamarran keenya tokko tokko akkasitti osoo hojjetaniiti gara biyyaatti gaafa deebi'anii galanii osoo hin beekin gaafa ka'aniitiin maatii isaanii isaan gashuu shamarran keenya yeroo baay'ee hin hojjetatu malee birrii harkatti hin qabatanii dhugaa dubbachuudhaaf ani akkasuma jechuudha birrii amma osoo waaqayyo natti fidee malee tokkos ta'e ani birrii hin qabsuma dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu akkas ta'a osoo hin beekamii kan galan osoo akka dhufanii uffata isaanii jijjiirratiin waan tokko osoo hin godhatiin warroota galantu jira. Isaan immoo gaafa waan akkasii isaan quunname of amansiisuu qabu jechuudha. Akkuma innaa shamarran keenya yeroo baay'ee wanti akkasii gaafa isaan quunnamu sadarkaa waan hin taane irratti kan isaan ofirratti murteessan jechuudha. Akkasuma namoonni jireenyuma addunyaa kanarra jiraatu yookiin jireenyuma lafa kanarra jiraatu yeroo gabaabduu waan qabnu waan yeroo gabaabduu qabnu kanaaf jenneeyyuu wanta qabeenya dhufu kana akka waan fudhannee duunu yookaan akka waan fudhannee deemnutti yaadne saatiitti lubbuu keenya irratti murteessinu jira jechuudha. Amma yeroo tokko viidiyoo miccattii kana baay'ee naannaa ture hedduun keessan hin beektu akkuma kana niitiin shishii gashinaan osoo hin beekiin mucayittiin abbaa ishiitii fi durba lama malee hin qabu abbaan ishii deemtee ji'a afuritti kan niitiin shishii gashite gaafa kana maal goote mucayittiin biyya galteetu of rarraaftee jechuudha. Kun shamarran keenya irraa hin eegamu. Maaliif jennaani nuti lafa kana dhufuun keenya hojjetannee jijjiiramnee galuudhaafidha. Yaa ugaa namni yeroo tokko walitti bu'a. Walitti bu'is akkuma jirutti jira waan ta'eef waan akkasii gaafa nu quunname nuti ofii keenya of amansiisuu nurra jiraata dursinee jechuudha. Yoo ofii keenyaa jiraanne yoo ofii keenyaa nagaa taane boru darbinee hojjetachuu dandeenya. Jireenyi mana kana qofa osoo hin taane akkasuma mana biraa qofa osoo hin taane jireenyi hammati jiraatu darbee jiraata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waan akkasii shamarran keenya beekuu nurra jiraata. Already sammuu keenya amansiisuu qabna jechuudha. Wanti barbaade yoo dhufe fakkeenyaaf gaafa manaa baanu hamaanis gaariinis akka jiru beeknee baana jechuudha. Nuti kan dhufne gola haadha keenya yookaan fira keenya yookaan nama sun kaleessa eeggadda beeknee miti kan dhufne jechuudha. Carraatu lafa kana nu fida bakka nu fidu suni carraatu nu fida waan ta'eef kanaaf hamaas ta'e yaraa gaafa manaa baanu waan hundumaa tarkaanfii mataa keenyaa ofirratti fudhannee ittiin baana jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkasii gaafa nu quunname irraa barachuun nurra jiraata. Ofii keenyaa of dhiphisoo osoo hin taane boo'uu osoo hin taane rakkachuu osoo hin taane dhufe taanaan galuudha bakka boru darbeen nan jiraadha wanta tokko cinqii hin qabu. Akkasitti immoo inni guddaan tokko mataa keenya eegganne of eegganne jabaanne hojii keenya hojjetachuudha. Wanta akkasii akka nurratti hin taaneef wanta nurraa barbaachisu hundumaa kaayyoo manaa baane suniif beekne wanta nu barbaachisu hundumaa hojjetachuudha. Ta'ee moo taanaan bakka of calannaquu dhiifnee of dhiphisuu boo'uu minaaminee dhiifnee bakka xatteenee gara maatii keenyatti galle borus darbinee jiraachuu dandeenya waan ta'eef kanaaf dhaggeeffattoota koo wanti akkasii hin barbaachisu isiniin jechuun barbaada. Akkuma obboleettiin koo jettee hin boo'iin yeroo ishiin jettee akkasuma shamarran keenya baay'ee isaaniitu boo'a bakka miira keessa darbanii kunoo miira of ajjeessu yookaan of miidhuu gubbaayyuu hin gahu waan ta'eef namni immoo sa'aatii aarutti yookaan sa'aatii dhiphatutti wanta hojjetu hin beeku. Kanaaf yeroo tokko ajandaa akkasii kan qopheessu seexan akka ta'e hindaganuu wallaaloo jechuudha. Maaliif jennaan karaa ittiin jireenya keenya jeequ yookaan karaa ittiin ikonoomii keenya kuffisu yeroo kamiyyuu taanaan seexanni ajandaa barbaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana dursinee beekuu nurra jiraata. Kanaaf kan haaf immoo akkuma obboleettiin koo jettee yeroo tokko dhugaa dubbachuuf waan akkasii yoo nu quunname hiriyyaa gaarii qabaachuu nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaani amma dhugaa shamarran keenya danuu waggaa 5 hojjetanii kan uffatan jijjiiranne kan caammaa jijjiiranne jiru jechuudha. Kun akkuma koo kana garuu wanta akkasii quunname uumaan qabdu yoo arga geerraa hiriyyaa kee gaarii tokkotti yoo bilbilattee fira gaarii tokkotti yoo bilbilattee akkasiifan godha ittiin kana godhadhu yoo jettee si kafanteetti si dhoskiteetti jechuudha. Muudaa kee sun dhoskiteetti bakka atiin nama sunirraa hiriyyaa gaarii tokko yoo qabaatte nama sunirraa fudhattee galuu dandeessa jechuudha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti hiriyyaa gaarii qabaachuun nurra jiraata. Hiriyyaa icciitii keenya baaftee nimne hiriyyaa jira danuu isaanii nu godhanii kaanii deebi'anii kan waan hin taane nurratti hojjetan jiru waan ta'eef wanta akkasiillee beekne
nama hiriyaa gaarii naaf taati qullaa koo naaf dhoskiti dahoo koo naaf taati jennee nama tokkotti hiiquun nurra jiraata waan ta'eef keessattuu shamarran gola ormaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf akkasuma obboleettii koo buusee baay'ee si galateeffadha galatoomii obboleettii akkasii qabaachuu kootti dhugaa baay'ee sitti boona. Ani baay'een sodaachaa ture jechuudha. Maal jetti laati jedhee yaaddaa ture. Kanaaf galatoomni siin jedha faamilii galatoomaa isinillee waan na dhaggeeffattanii fi galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon kun yoo isin jedhamoo laayik gochuun dagatiin sheer godha koomentii yaada babbareedaa kennaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaan kun wanta namoota hedduurra jirudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee isiniin jaalladha. Baay'ee isiniin kabaja. Bakka jirtanitti ammallee nagaan koo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Bye bye.